kafiilli ishee jechuudha mucayyoo kana ganaa osoo isheen Itoophiyaadhaan dhufin jaallate. Osoo isheen Itoophiyaadhaan gara Saawud Arabiyaa hin seeniin kan inni jaallate. Akkamittidha? Gaafuma filatuyyuu jaallatee filate jechuudha. Amma Araboonni yeroo filatanii baay'ee keessa filataniitu tokko viizaa hojjechiisu miti ilaalanii jechuudha. Ilaalanii suuraa dhaqaa. Suuraan keenya dhaqaa namni waan akkasiitii miti rachi gaa filatanii tokkoo fi viizaa hojjechiisu. Namichi kuni gaafuma filatu jaallatee filate. Haadha manaa hin qabu. Haati manaasa jala boqatteetti. Ijoollee 3 qaba. Mana bakka 2 qaba. Ijoollee isaa 3 keessaa immoo 2 hin jiranii, tokko jirti isheen durbaa jechuudha. Isheen guddoon, durbi guddoon isa faana mana keessa jirti. Isaan sun garuu maatii isaa bira jiru. Warri 2. Namni kuni gaafuma dhaqee filannoo filatu kan namni inni filatu kun hojjettuudhaaf osoo hin taane kan inni filate faana jiraachuuf filate. Dhageessaniitu. Akkanatti mucaan kuni gaafuma sana gaafa Itoophiyaarraa nagaa sin gaafa dheeraa garuu nagaa waaqayyo hunduma keessanii baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga irra geessanii edaa mudannoon shamarran keenya yaa'een dhumu kun garuu addadha. Mudannoolee jiran keessa addadha. Kaanni ergachi ga'anii mudannoon akkasii isaan mudataa. Jaarsi madaamii rakkisuun, ilmi madaamii rakkisuun, obboleessi madaamii rakkisuuni ergachi ga'aniiti. Namni kun garuu hon jedhee itti yaadee jechuudha. Itti yaadeetu filate mucaa kana. Erga dhuftee faanan jiraadhaa isa booda nan fuudhaadha yaanni isaa. Faanan jiraadhaa qofa miti. Nan fuudhaa jedhee dallaalaan isaa kan dallaalaan isaa jechuudha beeka. Dallaalaan isaa inni asiituu hin taane inni iddoo sanaa beeka. Akkamitti dhaga biraan sinni haasaadhaan. Mucaan kun isa biyya keessa maal sinni godhamu hundi keenya jireenyi nu ammanaa caqxee nu dhidhiinnaan baanee deemne hundumtu akkanumatti bahee deeme jireenyuma tunnaa nama rakkisu baanii deemu. Ni biyya keessa akkas. Gaafa deemtee Saa'udii geessu biiroo illee hin bushinne namni kun. Halkanuma sana dhaqee fudhate. Halkanuma sana dhaqee fuudhee deeme haadha manaansa boqatteetti siniin jedharan jirtu. Dhaqee fuudhee galee waan hundumaa biteef. Araboonni immoo beektu gaa waan si barbaachisu akkamitti akkasii bitan sirriitti fuuliidha beeku. Waan hundumaa naa bite jette. Haga shittootti waan hafe tokkollee hin jiru jette. Naa bite siim kaardiillee naa fidee qopheessee naa kennee naa kaa'ee jette. Achi hintalli isaa guddoon sun immoo na waamte jette. Arabiffaa natti dubbattu hin beeku waan ta'eef Ingiliffa keessa mammaktee xiqqoo isheenitti dudubbannan Ingiliffaan danda'an jedheen. Innoo Ingiliffa Amaariffaan danda'a jedheeni jette. Booda akkatti walii gallu googalii irratti tiraanislaate gooteetu Amaariffatti jechuudha. Arabiffa sana Amaariffatti tiraanislaate gootee naa kenniti. Waan bulmaata mana sana seera mana sana natti himte tokkoffaan bakka dhiirri ga'e ga'uun hin danda'amu. Number 1 diimaadhaan ibsite jechuudha. Kanas waan jetteef biran sinigaa amala abbaashii waan beektuuf biran sinigaa. Bakka dhiirri ga'e ga'uun hin danda'amu. Obbolotas qabdi mucaan kun ammaaf as hin jiran malee warri dhiiraa qabdi. Walumaa gala bakka dhiirri ga'uun hin danda'amu. Osoo keessaa dalagaa dalagdu bilbila haasa'uun hin danda'amu. Wi-Fi mana keessa hin jiru yoo fayyadamte birrii keetiin fayyadamtana jettee bakka iyyuu wacuu hin danda'amu jettee tartiiba kana hundumaa daftarii fiddee daftarii irratti tiraanislaatiidhaan na barreessisiiste jette. Amaariffatti tiraanislaate goote kana hunduu kun ulaagaa ittiin bulmaata mana kanaati naan jettee naa kennite jette. Ishi jedhee fudhadhee namichi waan barbaachisu hundumaa naa kenneera jettee
achi yeroodhaan dhaqu hojjettuun jirti Ugaandaa kan taate tokko jette. Ugaandaan suni ji'a 6 qofa kan teesse isheen deemuufi sababni namichumatu rakkise. Namicha mana sana baay'ee waan rakkisee fi waan wal dadhabanii fi geggeessaa jira. Ugaandaa sana jechuudha. Ugaandaan sun guyyaa 3ffaatti mucayyoo isheen kun dhaqxee waan tokko xinnoo ishii ta'a agarsiisteetu guyyaa 3ffaatti hin deemte Ugaandaan sun. Hin deemte. Isa booda namichi kuni baay'ee rakkisuu jalqabe intaloo kana. Itoophiyaan baay'ee hiyyeessadha jedhan. Hiyyummaadhaan miti kan biyyaa baatanii waan hojjedhu jedhamte maaf hin hojjettu. Makiinaa siin bitaa. Warra keeti mana nan ijaaraa. Siin fuudhaa jedhen. Seera qabeessaan siin fuudhaa. Kanaaf namoota baay'ee keessaa yoo bifa kee maraxee bifa kee ilaalee filadhee ijoollee akka taate ilaaleen si fidee hojjettu miti siin fuudhaa. Yaa akkuma fuudhutti jechuudha. Mana sanatti imma beetii akka taatu. Kebarta nigisti akka taatu mana sana. Innaa akkasittiin dhaqxee mucaan kuni uma didde jechuudha. Isheen irra keessa bultii. Isaan immoo abbaa fi ijoollee namichi immoo jaaladha. Achi gaafa inni gadi dhufee maxbaqa seenu intalli maayittiin hin dhaabatiin maxbaqa keessa gadhiisi deemi. Waan tokko fudhachuu dhufas yoo ta'e hojjetachuu dhufas yoo ta'e ofiisaa jalan dhaabbatteen eegini jetteetti himteetti. Maaliif inni ishee sana iyyuu rakkisaa ture waan ta'eef ammas ishee kana rakkisaa laata jettee yaaddooftee mucaansaa jechuudha. Booda namichi kun amma ji'a 3 baay'ee na sossobeetti waan baay'ee naa bitaa itti bitee fidee fooq naan jedhaa itti fudhadhu fooqii deemi naan jedhaa anis toledhe sassaabeen deemaa itti waan inni naan jedhu hundumaa fudhadhee man deddeemaa itti waan inni naa bite tokkoon isummaan fudhadhaa itti garuu fooqii iddoo hin jiru itoo intalli jirtu hin dhufuu jette. Achi asuma akkanatti jennu ji'a 3 booda garuu na arrabsuu jalqabeetti. Baqa na rukuchuufaa jalqabeetti. Garmalee baqa na eegee dadhabnaan birriifaa fidee kaa'aa. Damoza koo ji'a tokkoffaan daamu riyaala 1,400 zim jedhee manaa ergetti dabaleetti. Birriifaa 300 200 cal jedhee maxbaqa keessa naa kaa'ee deema fudhadhu naan jedhan immoo xiqqoachuma taayisee eegaatti. Gaafi immoo birrii fuudhee riyaala 500 ishee duudaa sana akkashin nama marartu ofirraa akkana kaa'ee kottu na dhungadhu birrii kana fudhadhu naan jedhaa. Namichi guddaadha itti ilaalama. Ani yeroo masaa argu nan sodaadha baay'ee guddaadha itti. Junga furdina arabootaas gana furdaa isaan beektu umuriidhaanis natti fakkaata guddaadha itti namni kun arabni kun guddaadha itti. Osuma akkanatti wal taaggallu yeroo tokko intalli isaa dhukkubsatteetti. Intalli isaa kun baay'ee dhukkubsannaan hospitaala geessee ishee hospitaalatti dhiiseetu ana barbaacha mana dhufeetti. Ani immoo sodaadheera gadi hin bu'u. Isheen hin jirtu waan ta'eef fooqirra gadi hin bu'u balbala qollofadheen ta'a. Dhufee balbala taaggalee jedhee dadhabnaan deemee itti cabsuus hin sodaate natti fakkaata. Guyyaa 2 akkas godheetu anis jalaan banuu gadi simbuu bishaan bichaan dhuga malee humaa nyaata illee qopheeffannee waan tokko waan bibbitamee inni naa kenneefaa jira shumaantiin itti bishaan fadhu dhugee guyyaa 4 taa'ee itti achi isheenis guyyaa 4ffaa ishiitti hospitaala baatee dhufte yeroo isheen dhuftu anuu lallaafeera midhaan hin nyaanne waan ta'eefitti achi guyyaa tokko baqa obseena eegee dadhabee na arrabsees dadhabee jennaan ano mucaasatti ni madde. Jennaan ani waasi gargaaruun danda'u TikTokitti bahii himadhu naan jettee appilikeeshinii TikTokii gadi naa buustee naa sirreessite asirraan gadi bahii himadhu namni si haa gargaaru inni akkanumadha amala isaati ishee duraas akkana rakkisaa tureetu isheen hin deemte sis immoo baqa akkana rakkisaa jira ani waayuu siin hin jedhu himadhu onlaayinii TikTok irratti kana si gargaara naan jettee mucaan saayii jette. Ani immoo maal jedhee mana isaa ta'e akkas dubbadha jedheen biiroo nageessi hin jedhe sumaanii. Biiroo nageessi
achi dallala kan kootitti dawwaladhee jennaan biiroo dhaquu keerra Itoophiyaatti si agarsiisu naan jedhee jette. Inni maal jedha dallaalichi sitti himne ati maaliif akkas dhufte naan jedhe. An dallalan waan natti hime tokkoyyuu hin qabu lakkaan ofiisa dallaalatti mateera. Nan fuudha jedhee itti mateera dallalan garuu maanatti himne. Dallalan sitti himne sini naan jedhe. Achi dallaalichi immoo maayedha biiroo mannaa immoo Itoophiyaatti si agarsiisu yoo barbaadde jennaan gaafa ji'a ja'a booda bakka tikeettii naa kutee gaaf tokko ndaam tikeettii kutuudhaan durayyuu haaduu natti darbateetti albe sikiina natti darbatee yeroo sana bakka nannahee sabooda na ajjeesa namni kuni na ajjeesa ani safaana siin ciisu siin jiraadhu siin barbaadus jedhee na ajjeesuu isaarra jedhee bakka du'een argamu mana kana keessaa jedhee tikeettii birrii kootiin naa kuteetti kan ji'a 3 biraan qaba kan ji'a 2 biyyatti naa ergee kan ji'a tokkootiin tikeettii naa kutee bakka gara Itoophiyaa na geggeesseetti. Naantee hin maalleen dheedhanii sigaa kunis jira kaachuma ilaallatanii durayyuu Itoophiyaa barbaada namichi jettee mucattiin mucaansa durba Itoophiyaan barbaada. Ilaalee onlaayiniidhaan ilaalee bakka kana TikTokii kanarraa argamtiire dubartoota Itoophiyaa kana ishee itti tottolaa kana argeetu gaa hundumatu akkas se'an hundumatu itti tolaadha se'e hunduma keessa isaa gammadaadha se'eetu akkanatti ilaalee durba Itoophiyaan barbaada warra Itoophiyaan kun heluu jedha ture naan jetti bakka abbaa kiyya dhagaruu Ugaandaa kanayyuu waan makkanaatti rakkisa jettee achiin biyya geggeesse ka biyya akkanatti geggeesse erga biyya galteellee deebitee Dubaayinis deemteetti mucaan kun Dubaayillee ji'a jaatti deebitee Itoophiyaa galte ay jiruun sin qabin